Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyesuus Kiristoos yeroo hundumaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti kan nu eegu amma isaatti kanatti nu ga'ee qulqulluu kan ta'e sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf kan walitti nu qabe maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirga ishee dhaabbachuudhaan kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa qulqulloota harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galanni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa jennee kan jalqabneen boqonnaa lammaffaa eegallee akka jirru ni beekama. Kutaa darbeen egaa boqonnaa lammaffaa keessaa kutaa jalqabaa abboommiiwwan kurnan kan jedhu jalqabne abboommii sadaffaa kan ture sanbata kabajii kan jedhu ilaaluun keenya ni yaadatama. Har'a immoo akka fedhaaf yoo Waaqayyootti kan ilaallu abboommii afuraffaa. Abboommiin afuraffaa egaa yeroo darbe wal yaadachiisuudhaaf akkuma yaallee abbaa keedhaaf haadha kee kabajii abbaa keef haadha kee kabajii kan jedhu abboommii afuraffaadha kan jiru. Guyyaa har'aa kan waliin ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Egaan abboommiiwwan kurnan kun kutaa darban keessatti ilaaluudhaaf akkuma yaallee bakka lamatti qoodne turre. Jaalala Waaqayyoo kanneen ibsanii fi jaalala namaa kanneen jedhaman jennee bakka lamatti qoodneerra. Abboommii tokkorraa kaasanii amma sadaffaatti kan jiru yeroo darbee kan barani jechuudha. Isaan kallattii maan jaalala Waaqayyoo kan ibsan. Namni uumaa isaadhaaf waaqa isaadhaaf jaalalli qabu karaa ittiin ibsu jennee ilaalleerra yookiin immoo walitti dhufeenya namaaf Waaqayyoo gidduu jiru jechuudha. Abboommiiwwan warreen kana booda jiran immoo abboommii afuraffaatii hanga kurnaffaatti kan jiran jechuudha. Kallattiimaan namoonni walii isaaniiti maal gochuu akka isaan qaban jaalala namaa jedhamanii kanneen kennamanidha. Isaan keessaa dhagaa har'a kan jalqabaa kan barannu jechuudha. Abboommii afuraffaa abbaa keef haadha kee kabajii jennee gabaabsinee kan fudhanne caqasni guutuunsaa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 12ffaatti barreeffamee ni arganna. Achirraatti ilaaluun ni danda'ama. Guutuunsaa akkas jedha abbaa keef haadha kee kabaji lafa Waaqayyoo gooftaan keessiif kennu irratti umuriin kee akka dheeratuuf jechuudhaan Waaqayyoo kana ajaja kana Musee karaa Musee yeroo sana saboota Israa'el warreen foonii kan turan guyyaa irraa immoo warreen lubbuu kan taaneef abboommiin kun nuuf kennameera jechuudha. Egaan abboommiin kun afuraffaatti kan argamu yommuu ta'u abboommota jaalala namaadhaaf dubbataman keessaa kan jalqabaa ta'e kan jiru namni walii isaatii yeroo jirraan jiraatu keessumattuu mana tokko keessa yeroo jirraan jiraannu haadhaaf abbaa keenya wajjirraan isaan akkamitti akka isaan nu giddisuu qaban yoo jiraatu kan jiru barumsi gara fuuldaatti kan barannu yoo ta'e illee garuu ijoolleen haadhaaf abbaa isaanii irraa dhalatanii guddatan immoo abbaaf haadha isaanii haala kamittiin kabajuu akka isaan qaban akkamitti akka isaan isaaniif ajajamuu qaban kan nu barsiisudha jechuudha kallattiimaan. Egaan kana abboommii kana yoo eegine bu'aa maalii argannaa kan jedhu immoo ittaanii kunoo Waaqayyo nuuf kaa'eera. Umuriidhaan akka jiraattuudhaaf jechuudhaan kaa'eera. Bojjumaan jiraachuudha kutaawwan darban keessatti akkuma ilaalaa turre kana yoo taasisan kan argattu kanan gootan taanaan garuu kanatu ta'a jedha. Caqasa kitaaba qulqulluu keessatti namoonni baay'een abboota isaanii kabajuudhaan kabaja isaan argatan ni ilaalla. Akkuma kanaas immoo abboota isaanii salphisuudhaan haadha isaanii salphisuudhaan immoo akkuma kanaaf faallaa isaas immoo kanneen abaaramanis immoo ni jiru jechuudha. Kanaafuu kun akkuma jiru abbaa keenyaaf haadha keenya kabajuu qabnu Waaqayyo dursee maal taasise abboommii kana nuuf kennee jechuudha. Kaayyoon isaanii guddaan abbaa keenyaaf haadha keenya kabajne isaan kabajachuun immoo seera kana kan laate Waaqayyoon kabajuu waanta ta'eedhaaf seera Waaqayyoo eegnee booda dhaaltu mootummaa isaa ta'uufidha jechuudha.
Egaan abbaa fi haadha keenya kana akkamitti kabajna kan jedhu haa ilaallu jalqaba. Abbaa keenyaa fi haadha keenya kabajuu jechuun kan jalqabaa isaan jaallachuudha. Waan tokko kan raawwachuu dandeenyu jalqaba yoo jaallannedha. Hin jaallannu taanaan raawwachuu hin dandeenyu. Kanaafuu jalqaba abbaa keenyaa fi haadha keenya maal taasisuu qabna? Jaallachuu qabna. Erga isaaniin jaallanne immoo isaaniif ajajamna jechuudha. Abboommi isaanii kan isaan nutti himan, kan isaan nu ajajan hundumaa raawwachuu, isaan gargaaruu, hojii ta'e yoo ta'e, dadhabanii jiru yoo ta'e isaan gargaaruu, umurii isaanii deemee jira yoo ta'e karaa wanta dandeenyu hundumaatiin isaan gargaaruudha. Sodaan yoo jiraate immoo sodaan suni sodaa mootiidhaa fi garbichi isaa wal gidduu jiru sodaa akkasii osoo hin taane sodaa jaalalaan ta'u abbaa keenyaa fi haadha keenya sodaachuu qabna. Jaalalaan jechuudha. Isaan nu miidhu, isaan nu adabu jennee osoo hin taane garbichi mootii isaadhaaf hojii kan hojjetu mootii isaa kan kabaju akkamittidha? Yoo balleesse adabbii ni qabaachuudha. Yookiin hojiirraa ari'amuu danda'a, yookiin hidhamuu danda'a, yookiin nyaataan adabuu danda'a. Garuu adabbiin tokko ni jira. Adabbii sana sodaachuudhaan mootii isaadhaaf ni ajajama. Garuu kun immoo kan abbaa keenyaa fi haadha keenyaa akka osoo hin taane jaalalaan kan nu sodaannu sodaa jaalalaati. Isaan salphisuurraa immoo sirriitti of eeggachuu qabna. Abbaa keenyaa fi haadha keenya akkam yoo ta'anillee isaan salphisuurraa of eeggachuu jechuudha. Kana kan taasisnu yoo taane abbaa keenyaa fi haadha keenya kabajneerraa jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Efesoon kan erge boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee hanga 3 kan barreesse irratti dhuguma ijoolleen akkamitti abbaa isaanii kabajuu qaban nuuf kan barreeffame waan ta'eedhaaf akkamitti kabajuu qabna abboota keenyaaf harmoolii keenya kallattii maannuu kaa'ee jira. Yaa ijoollee jechuudhaan jalqaba. Yaa ijoollee abbaa fi haadha keessaniif ajajamaa. Kun kan barbaachisudha. Kun kan barbaachisudha. Kan sitti kenname malee fedha keessaniin kan raawwattan yookiin dhiisuu kan dandeessan osoo hin taane taasisuu kan qabdanidha. Gaarii akkasiif ta'uuf umuriin kees lafarratti akkasiif dheeratuuf haadha keef abbaa kee kabaji. Isheenis jecha abdii kan qabdu ajaja jalqabaa jechuudhaan jalqaba Waaqayyo karaa Musee ajaja jalqabaa kan dabarse kan umuriin kee lafarratti akkasiif dhiyaatuuf siif dheeratuuf abbaa keedhaaf haadha kee kabaji kan jedhame seera ooliitii keessaa caqasuudhaan as kaayiraa jechuudha qulqulluun Phaawulos. Egaan abbaan keenyaaf haadha keenya haati keenya kun maalidha jennee yoo ilaalle isaan abbaan keenyaa fi haati keenya Waaqayyotti aananii Waaqayyotti aanutiin jechuudha guyyaa har'aa lafarra jiraachuu keenyaaf yookiin immoo gara addunyaa kanaatti dhufuu keenyaaf sababa kan nuuf ta'an waan ta'aniif kabajni guddaan isaaniif ni ta'a. Argamuu keenyaaf sababadha. Guyyaa har'aa jiraachuu keenyaaf boor mootummaa Waaqayyoo dabarree dhaaluu keenyaaf isaan maalidha? Sababadha jechuudha. Kanaafuu kabajni guddaan isaaniif ni ta'a. Daa'imummaa keenya irraa kaasuudhaan osoo nuti of hin bariin osoo yeroo nuti of hin beeknetti maal taasisaa turani seera Waaqayyoo akka ittiin guddannuudhaaf mana qulqullummaatti cuubbaadhaan kan nu guddisan kosii keenya wanta meeqa nurraa bahu osoo nu hin tuuffatiin jaalalaan kan nu guddisan amma bakka jirru hundumaa irratti kan nu geessanidha isaanidha jechuudha. Abbaa keenyaaf haadha keenyadha. Kanaafuu kana hundumaa ilaallee isaanuun immoo nuti immoo kanaa olitti jaallachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Dhuguma jaalalli isaanii baay'ee guddaadha. Nuti immoo sanaa olitti abbaa keenyaaf haadha keenya kan nu guddisan jaallachuu qabna jechuudha. Jaalalli egaa maatiirraadha kan eegalu. Jalqaba maatii keenya keessaa abbaa keenyaaf haadha keenya jaallannedha. Kana booda ijoolleen ollaa isaaniidhaaf darbanii immoo naannoo isaaniidhaaf biyya isaaniidhaaf ga'uun kan danda'amu jalqaba maatiirraa jalqabu qabaachuudha. Kanaaf jaalalli akkasii abbaaf haadha irratti kan hundaa'u waan ta'eedhaaf jalqabuma kaasnee abbaa keenyaaf haadha keenya jaallachuu kabajuun nurraatu eegamaa jechuudha. Abbaa keenyaaf haadha keenya jaallachuun keenya akkamitti ibsama? Jaallachuu jechuun kabajuu jechuun kanadha yoo ta'e kabajuun keenyaaf jaallachuun keenya kun akkamitti ibsama kan jedhu immoo yeroo rakkoo waan adda addaatti keessumattuu isaan bukkee dhaabbachuu, isaan cinaa dhaabbachuu jechuudha. Isaan gargaaruu, yeroo isaan gaddan jajjabeessuu, yoo isaan dhukkubsatan isaan wajjirraan ta'uu, isaan dhukkubsachiisuu jechuudha. Isaan kunuunsuu jechuudha. Rakkoowwan adda addaa yeroo isaan qunnamu hanga dandeenyu amma dandeettii keenya isaan wajjirraan ta'uu kana hundumaa raawwachuu qabna malee akka ormaa fagoo dhaabbannee qubatti qabuun nurraati hin eegamu jechuudha. Kana taasisuun nurraatti hin eegamu. Kana kanneen taasisan namoonni baay'een kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamanii ni jiru. Abbaa isaaniitti quba qabuudhaan, abbaa isaaniitti kolfuudhaan, harmee isaaniitti quba qabuudhaan gidiraan guddaa kan isaan arganii arganna. Keessumattuu bara Nohi kan ture ilma Nohi kaamiyyoo fudhanne seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8 barreeffamee kan jiru jechuudha.
abbaa isaatti fagoodhaaf qubatti qabuudhaan itti kolfe kana booda ni abaarame jechuudha ijoollee warreen kaan garuu seemiif yaafetii yoo ilaalle maal taasisanii abbaa isaaniitti qullaa isaallee ija keenyaan in ilaallu jechuudhaan irraa galagalaniitti deemanii qullaa isaa uwwisanichaan kana booda ni eebbifaman guyyaa laalee eebbisaanii kunoo waaqayyo Yesuus Kiristoos illee kan dhalate sanyii isaanii keessaadha sanyii kam keessaallee hin dhalanne jechaadha annaa eebbi abbaaf eebbi haadha bakka guddaa qabaachuudha kanaafuu maatiiwwan keenya keessatti hirni mul'achuu danda'a hirri adda addaa mul'achuu danda'a isaan nuuf wanta barbaachisu nuuf gochuu dhiisuu danda'u wantoonni baay'een jiraachuu danda'u isa kana warreen beeknu keessa namoonni beekan beekuu danda'u irri nama barbaade yoo jiraatillee maqaa waaqayyootiin abboommii waaqayyoo kana kabajne waaqayyoon kabajne abboommii kana raawwachuu qabna jechuudha abboommii kana raawwanne immoo kun akka seemiif akka yaafet ni eebbifamna jechuudha isaaniin fakkeessachuu qabna malee abbaan koo akkas yaati koo akkas jenne isaan dhiisuu hin qabnu jechuudha kanaafuu kun abbaa keenyaaf haadha keenya kabajuudhaaf jaallachuun keenya karaa kanaa kan ibsamudha jechuudha akkasumas bara dulluma isaanii qaamni isaanii yeroo dadhabu iji isaaniis arguu yeroo dadhabu gurri isaanii walumaa galatti qaamni guutummaan isaa hojjechuu yeroo dadhabu isaan cinaa ta'uudhaan wanta isaan barbaachisu isaaniif taasisne waaqayyo irraa gatii guddaa ni arganna maaliif abboommii kana kabajna waan ta'eedhaaf abboommii kana kabaju jechuun waaqayyoon kabaju jechaadha karaa biraa kanaaf waaqayyo irraa eebbanii arganna jechaadha jalqaba kan kaasne jecha abdii kan qabdu ajaja ishee jalqabaa jechuudhaan qulqulluun Phaawulos kan dubbatellee kanadha waan ta'eedhaaf ijoollee kana taasisaniidhaaf gatiin isaan irrattis lafa irrattis maadha baay'ee guddaadha jechuudha kanaafuu abbaa keenyaaf haadha keenyaaf akkasitti kan taasisnu yoo ta'e gatiin keenya kan uummataa keenyaa ta'a jechuudha egaan waa'ee abbaaf haadhaa amma kanaa jenne abbaa keenyaaf haadha keenya warreen nu argamsanitti dabalataan immoo namoonni biroon akka abbaatti akka haadhaatti kanneen kabajamaniif kanneen jaalatamuu qaban ni jiru jennee ilaallu immoo eeyyeen ni jiru isaanis namoonni biroon akka abbaattis akka haadha keenyaattis kabajni kan isaaniif ta'u namoonni baay'een ni jiru fakkeenyaaf abbootii fi haadhotii naannoo ollaa keenya jiran kanneen naannoo keenya jiran magaalaa keenya keessa kanneen jiran dabarree akka biyyaatti kanneen jiran bakka jirrutti harmoolii fi haadhotii keenya ta'uu kanneen danda'an hundumaadhaaf kabajni ta'aaf jaallachuu qabna wanta isaan nurraa barbaadan isaaniif guutuu qabna jechuudha darbees immoo akkuma kana warreen biyya bulchaniidhaaf dabalate warreen biyya bulchaniif maqaa waaqayyootiin ajajamuun seera waaqayyoo raawwachuudha kanaafuu inni kun abbaaf haadha akka kabajuutti warreen nu ol jiran jechuudha akka kabajuutti wanta ilaaluudhaaf kiristaanni kanallee raawwachuu qabaachuudha keessumatti immoo yoo ilaalle karaa amantaa abbootii amantaa kanneen wangeela barsiisan mana qulqullummaatti kanneen cuuban kanneen qurbaana nyaataa fi dhugaatii bara baraa kanneen nuuf kennan waaqayyo waliin kanneen walitti nu araarsan gaabbiidhaan isaan kanaafis kabajni guddaan isaaniif ni ta'a isaaniif ajajamuun jireenya bara baraatti nu galchaachaadha akkasumas nurraatti kan eegamu sababni isaa isaan tajaajiltoota waaqayyoo kan ta'an akkasumas immoo barumsa hafuuraatiin nu da'uudhaan kan nu guddisan wanta ta'aniidhaaf kan hundumaa taasisuu qabna jechuudha isa kana qulqulluun Phaawulos bakka baay'eetti ibsee ni arganna tokkoffaa Tasaloniqee yoo ilaalle boqonnaa 5 lakkoofsa 12 Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 akkuma kanas lakkoofsa 17 yoo ilaalle tokkoffaa Xiimotewositti kan argalle boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irrattis haaluma wal fakkaatuun ni arganna jechuudha walumaa galatti luboon abbaa hafuuraa amantootaa fi akkasumas immoo taa'umsa duuka bootaarra taa'anii kanneen jiran gooftaa keenyaan kan muudaman kallattiidhaan duuka boota irraatii egaa gooftaa keenyarraa duuka boonni maal fudhataniiru aangoo lubummaa fudhataniiru erga sanaa booda immoo luboonni arra jiran immoo aangoo sana qabatanii wanta jiraniidhaaf akkasumas immoo hidhuudhaaf hiikuudhaaf aangoo kana wanta qabaniif waaqayyo jiraa wanta nu araarsuu danda'aniidhaaf kabajniif akkasumas isaaniif ajajamuun isaan dhaggeeffachuun nurraa eegamaachuudha gooftaan keenya isa kana dubbateera maal jedha wangeela Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 1-4 yoo ilaallu unkaan guyyaarraa luboota warreen dhugaa luboota warreen mootummaa waaqayyootti nu galchuu danda'an nu cuubuudhaan darbaniis immoo foonii dhiiga gooftaa keenyaa nuuf kennuudhaan isaan kana illee osoo hin taane yeroo sanatti calluma jedhanii kanneen dubbatan wanta dubbatan garuu kan hin raawwanne egaan isaan fariisota jechaadha isaaniif illee ajajamuu akka qaban namoonni yeroo sanaa gooftaan keenya dubbateera maal jedha barreessitoonni fariisonni
teessuma Museera ta'aniiru kan isaan isin ajajan hundumaa raawwadhaa eegaas jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera. Kanaafuu kan eeguu kana raawwachuu ni qabna jechuudha. Sana isaa jechuudhaan dubbate jechaadha. Garuu deemsaanii hin hordofin jechuudhaan dubbate gooftaan keenya. Yeroo sanatti isaan baay'ee rakkisoo turan jarreen sun waan ta'aniif gooftaan keenya akkas jedheera. Garuu asirraa kan ilaallu maalidhaa? Taa'umsa duuka bootaadha ta'anii kanneen jiran guyyaa har'aa luboota waaqayyoo kanneen ta'an tajaajiltootaaf kan isaan nutti himan dhaga'uun isaaniif kabaja kennuun nurraatii akka eegamudha jechuudha. Kan biraan immoo jalqaba kan kaasuudhaaf yaallee geggeessota biyyaa abbootii aangochaadha. Isaaniifis immoo kabajni akka isaaniif ta'u kitaabni qulqulluun keenya nutti agarsiisa. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara saboota Roomeetti kan barreesse boqonnaa 13 lakkoofsa 1-2 yoo ilaalle maal jedha? Lubbuun hundi abbootii aangoof haa bitamtu. Waaqayyo irraa kan argame malee aangoon biraan hin jiru. Abbootiin aangoorra jiran waaqayyoon kan muudamanidha. Kanaaf abbaa aangoo kan mormu sirna waaqayyoo kan faallessuudha jechuudhaan dubbata qulqulluun Phaawulos. Akka jechuudhaan dhuguma ajajamoo akka qabnu kiristaanonni hundumtuu ajajamoo akka isaan qaban ni dubbata jechuudha. Garuu kun yeroo hundumaadhaa kan jedhu yeroo hundumaa miti. Amantaa keenyaan karaa amantaa kan nutti dhufan yoo ta'e amantaa keenyatti dhiibbaa kan nutti uuman yoo ta'e obsaan aangoo isaanii yookiin kabaja isaanii osoo hin salphisin obsaan maal jechuu qabna? Akkuma qulqulloonni duuka boonni gooftaa keenyaa jedhan namaaf caalaa waaqayyoodhaaf ajajamu nurra jira jennee karaa amantaa keenyaa kan nutti dhufu dhaga'uu hin qabnu jechuudha. Garuu amma sanaatti garuu kan isaan nurraa barbaadan guutuun immoo dirqama kiristaanummaa keenyadha jechuudha. Amma kanaafuu inni kun abbootiif keenya abbaa keenya kabaju kan jedhu karra wal kan qabatudha jechuudha. Egaa amma kanaaf jennee abbootii fi harmooliin hoo ijoollee isaaniidhaaf maal taasisuu qabu kan jedhullee as jalatti xiqqoon tuqaawwan muraasni kaa'amaniiru. Egaan abbootii fi harmooliin ijoollee isaanii yeroo guddisan dirqamni isaanitti kenname wanti baay'een ni jira. Kitaabni qulqulluun kana sirriitti ni dubbata. Inni kun boqonnaawwan gara fuuldaatti kanneen dhufan keessatti bal'inaan kan ka'u yoo ta'ellee garuu hanga sanaatti qabxiiwwan muraasni as taa'anii ni arganna. Fakkeenyaaf amantaa sirriidhaan akka isaan cuubaman taasisuu, isaan cuubsisuu, amantaa sirriidhaan isaan guddisuu, kunuunsanii eegumsaan guddisuu, wanta isaan barbaadan isaaniif guutuu jechuudha. Nama gaarii akka isaan ta'aniif immoo fakkeenya isaaniif ta'uu qabu. Mana keessa jalqabuudhaan, dubbiidhaan, uffannaadhaan, deemsaan abbaanii faati ijoollee isaaniidhaaf fakkeenya ta'uu qabu jechuudha. Abbaa ijoolleen kanuma argan mana keessatti kanuma dhagaanidha kan isaan qabatanii guddatan waan ta'eedhaaf isaaniif fakkeenya ta'uun barbaachisaadha. Akkuma kanaas immoo waan gaarii yeroo raawwatan immoo isaan jajjabeessu. Gaarii yeroo isaan raawwatan jechuudha akka isaan fufaniidhaaf gara fuulduraatti sanallee taasisuun nurraatu abbootii fi harmooliirraa ni eegamachaadha. Akkasumas badiinsa irraa isaan eeguu fi kan kana fakkaatanidha. Inni kun gara fuulduraatti boqonnaawwan gara fuulduraa jiran keessatti yeroo waa'ee maatii jalqabnu achitti ni ilaalla. Amma sanaatti garuu kun as taa'anii jechuudha. Egaa walumaa galatti abbaa keenyaaf haadha keenyaaf kabajni ta'uu qabu. Yeroo kan isaan nurraa barbaadan isaaniif taasisuu dulloomaniiru dadhabaniiru jennee isaan tuuffachuurraa of eeggachuu yeroo hundumaa kabaja isaaniif ta'u isaaniif laachuu qabna jechuudha. Akka kaama osoo hin taane akka seemiif akka yaafet fakkeenyummaa isaaniidhaan abbootii keenyaaf harmoolii keenyaaf kabaja guddaa laachuun nurraa eegamaa jechuudha. Kana kan taasisu ta'e immoo abboommii waaqayyoo eeguu keenyaaf jechuudha. Akkasumas immoo gooftaan keenya waadaan ni gale kana kan argannu umurii dheeraa akkuma kanaas immoo mootummaa waaqayyoo waan ta'eef kan raawwachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Abboommiin afuraffaan kana fakkaata ture kutaattaanuun abboommii shanaffaatiin kan deemnu kan ta'u abboommii shanaffaa hin ajjeesiin kan jedhu kutaattaanuun kan deebinudha. Har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun gadhuutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.